Yeroo dhugaatiin itti dhiyaatu. Nagaa galata Waaqayyoo maqaan koo Yaannee Suuttaan jedhama. Finfinnee irraadha kan inni dhugaa ba'umsaa kan inni qabadhee dhiyaadhe. Dhugaa ba'umsi koo dhugaa ba'umsaa lama qaba. Inni jalqabaa yeroo tokko onlaayinii irra reefuun seenee tajaajila kanayyuu reefuun argaa. Gaafa numa onlaayinii seenu ergaan gaafa naa darbu gurra kee Yaannee Suuttaa naan jedhanidhuma. Yaannee Suuttaa gurra kee hooqiiti waan haaraa dhageessa yaa gurra koo jedhi naan jedhani. Ishii jedheen yaa gurra koo waan haaraa dhageessa jedhe. Isa booddee akkas jedheen bulee ganama isaa naa dawwalamee qormaata qabda naan jedhamee naa dawwalame. Qormaati kun yoom akka ta'e hin beeku. Qormaata qabaachuu nan beeka garuu ganaa ji'a meeqa turaasaa hin beeku. Hammam akka inni turu hin beeku. Boruma kaanii qormaata qabda jedhanii naa bilbilanii. Qormaata kanas immoo bor jedhanii manaa bilbilanii guyyaan isaa achi hin fagaanne. Isa booddee tole jedheenan galgala kana yeroon isaa gabaabaadha. Wanti karaa Waaqayyoo dhufee egaa inni xumura jedheenan tole jedhee fudhadhee galgala immoo san boru qoramuu jedhu galgala immoo teekstii barreessee fiixan raajiidhaaf kunoo qormaatan bor qabanaa karadhaan jedheeni. Qormaatan bor qabanaa karadhaa jedheeni jennaan si'a lamatti fuulduratti harkaanfadhu milkaa'eera jedhii naan jedhani. Ishi jedheen si'a lamatti harkaanfadhee milkaa'eera jedheenan dhaqee bor qormaata koo gaafan qoramu nan darbe. Qormaata qoramee hin darbeera. Kana Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Dhuga baatii koo isa jalqabaati kuni. Inni lammaffaan immoo eegada ammas reefumaatuun taa'ee onlaayinii hordofu haadhi koos na bira jiru. Amantiin isaaniillee ortodoksiidha. Maqaan isaanii Shumbee Nooroo jedhamu. Ituma teenya wajjiniin onlaayinii hordofnu namni waggoota dheeraadhaaf yeroo dheeraadhaaf cinaacha tokkorra ciisaa turte mee Waaqayyo natti dubbateera mee eenyudha jedhanii si'a meeqarra deddeebianii dubbachaa turanii innaa isa booda naanee kunoo haadha kooti jedheenan teekstii barreesseefi. Isa booddee nu kadhatanii gaafa bishaan qabadhaa jedhanii bishaan qabanne nu kadhatanii gaafa nu kadhatanii yeruma sanaa wanti waggaa 20 oliidha kan isaan ittiin rakkachaa oolanii jechuudha. Dhukkuba kanaan waa'ee isaa irraanfanneerrayyu. Dhukkuba irraanfatameedha iyyuu kan waa'ee masaayyuu yaadaan jiru malee. Yennaa isa booddee gaafa nu kadhatanii raawwatanii amma yeroo kadhatametti yeroo kadhannaatti wanti lubbuu qabu garaa koo keessa na ciniinee foolii ganna fiigee na danfisiisee namnaa minnaan jedhanii. Isa booddee ishennee ammuma jijjiiramni ta'ee nuganii dibataniis ganamaa galgalan dhugus hin dibatus bishaan sana jechuudha. Isa booddee amma guyyaa 3 booda dhugaa baatu nuun jedhaniiru raajiinis jennaa amma guyyaa 3 kanaatti dhuguma goonee hin dibataniis hin nuganiis jechuudha. Isa booddee galgala sana cinaachichaan ittiin ciisanii ilaalaniiru jechuudha. Durii immoo daqiiqaa tokko yeroo rafuu hin danda'an garaan isaanii keessis jijjiirama naa qabaadhanii cinaacha isaanii irra ciisanii ilaalaniiru baay'ee jijjiirama qabaa. Nama dhukkubaan irraanfatame waa'een isaa irraanfatame kana dhugaa Waaqayyoon nu galateeffadhaa isiniin jennaa. Wanta hafe immoo kunoo isaan irraa dhaga'a. Ani guyyaa gaafa isin kadhattanii natti tola nan dhaggeeffadhaa. Cinaachi koo immoo
tureera kan waggaa 20 ol ta'e kan erga irra ciisuu dhiisee achumaanii nama cinaacha tokkicharra ciisu gaafas hin jettanii egaa mucaan harmee kooti jettee isa gubbaatti gaafanii bishaan qabaddaa jaajjaa innaan bishaan qabadhee jaajjeetanii bishaanicha sigaa nan dhugee fixxan biifee kana gubbaatti garaa koo keessa olii ganna deemee na ciniine na nyaatee na dafqisiisee kanaan booddee natti qabbanaa'een egaa cinaachicharrayyuu ciiseen bulee waaqayyoon naa galateeffadha.